አንቱ የኔ መውደድ የፍቅር ቀለመት የብርሃን ዱባ ወልትሙን ሐለ ኢማና ጀቹንጋና ወናመኑኒ አካው በገኑ አላመናቲ ሰባባ ሚኦቦሌ ዋንዲዱቲ ያዱልሚ አባቱ ሊሳኒ ረቢኑ ሃይቡ ወረበገኛ ኩኖተቱ ሳንቱስ ቡኬሳደኛ በርወልገኛ ወረገራኒ or badi fuudhu feeti alla fuudhu feeti nuunu kafuune gubachuu jirra allahu akkam badduun midhaagumtiisee sun beektaa dallantillee xiqqoo goomtillee inshallah wallahi gaaf maallaqa arganne wal fuuna bee maallaqa yoo argatte dalagachuu jiraani yooma dalagaa maallaqa jaan argadde si fuudhamu maallaqa jaan argadde si fuudha yoom badi maallaqin qabu mallaqin dalaq namni gargaarsa isaa qabu maal daddaba amri homaa hundaa isa tarkaa qaba akka fedhi hojjeta maal tarkaatti qaba aangoon kan isaati ol qabee qaqqaba ilaahi yaa rabbi jabaa karaa haqiirra nu kaa'i tika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillahi alhamdulillahi tola rabbi jabaa سقالي والفورين فاروسا للبا يا غرغرانا ما هم نساد دبانغون المنما انغاتو ركبا موتم باسام عليه كمون مجبا وربنا الكبي ان يتوكبا وانني كبي سن يتولكبا بكت ربي جبا ليذا كمثله تكاكيتين Yoo laayifii ni qabaatte fakkeenyaaf namni nama jaallatu ni qaba. Seriously jechuudha. Nama jaallatu miti. Nyaata dhuunfaa kunatu beekami. So waan akkasiin hin gaafatina garuu nama jaallatu. Onneen kun akka namaaf hin qabu. Kanadha onneen kun gurraachadha. So isaa waan akkasiin hin gaafatina. Jechuun maal isin jechuu barbaadani beektaati nama jaallatu yoo qabaatte namicha kana garaa kutadhu kun waan akkasii jira jedhii yookaan immoo ammaati already naman jaaladheen qabu gaafatettu si amansiifachuuf taare kamuchaan kanaafi annamaa fi hundaafu onneen koo gurraacha gaafatettu tarii namni si amansiifachuu waan danda'u yaalii godhe malee amma atutu ati annama akkasiin qaba seriously jechuudha laayif jechuun qalbii miti dhugaa dubbachuuf siifis isaafis illee maqaan kan keessa bakka guddaa qaba waan akkasii kana irratti kun miidiyaadha ibinef nama hedduutu namarraadha kan dhufee darbuurraa kan taa'ee nama laalullee ni jira waan ta'eef dhugaasaa itti seriously bakka yoo kan yaani ati jaalalatti amanuu baatte tarii immoo yoo namni biraa akkasii miidhaa jiru ta'e midhaan kun si miidhuu dhiisuu mala namni takka yeroo baay'ee shamarran keenya bakka tokkotti miidhamanii bakka tokkorraa amantaa hin argatan si galee amananii nama jaallachuu hin danda'an jechuudha. Yoo sanaaf sodaa sanaaf ta'e atillee yoo midhaan kun seriously jaallata taanaan akka kiyyatti garaan na jibbaa viidiyoo isaa nama hedduuti story irra godhatee naan laalee just bakka natti dhaga'ame. Silaati haasofteen baaftu nin beeka malakee waan jirummoo aguma isaatti kun ajandaa ta'uu deema guddachuu deema dubbiin kun waan ta'eef ati ilaaliiti dafiiti bakka itti godhisiin jechuumaaf. Ala sifo kagogoletti yolle jaalalleen qabda ta'e dhuguma rabbii kanatti miti gama bulummaatti illee si wajjin haasaati sintas gabbeessa dhiitu mallee amma tokko tutinno marraa qabbanee ta'e jedha duula akkam jettaan onneen kun naman jaallatu rifachiisuu dhiiste anni jaalalleen hin qabaa yookaan nama biraa waliin hariiroo qabaatee garuu akka bulummaatti si wajjin haasaatti tuma suuta mucaa kanarraa qabbaneessite hin jedha. Tarii immoo sanii ergisanis mee sanarratti maal jetta siifa? Ani itti meeraa bara mucaa kana duriitti nuti dubbiin kun hin bal'atiin itti mee akkuma inni bidiyoon irratti waraabu eegalee guyyaarraa bidiyoo waan inni irratti waraabu nama baay'ee sheerinatti godha. Unkaan bidiyoon isaa kun biyya illee gahee jira wallahi nama baay'ee na gaafate biyyaatti illee. Osoo ittiin booddee dubbiin kun hin bal'atiin jedhee baantu godhallee itti meeraa. Nama jaalachuu hin danda'u miti deebiin koo kanadha.
Bakka ani ko akka namni na dhiisuun barbaada akka namni narratti viidiyoo waraabne barbaada iyyuu sana. So namni waan barbaade nan jechuun danda'u. Nama baay'ee na arrabsaa ture. Ani moobintu dubbii miidiyaa kana jajjabaatee dubbachuu hin danda'u. Kaniif iyyuu akka namni na dhiisuun fedha. Ani nama qilleensa irraa oofamuu danda'u. Hidame. Ila amma fakkeenyaaf ati maal waan taateefi jedha namni. Fakkeenyaaf amma an fedha kiyya namni na jaallatu hin barbaadu yoon jedhe fedha kiyya. Warri amma fakkeenyaaf siifan maal taateetedhaan tarii ijoollee akka ishiin itti jaalalan barbaanne waa hedduutu jira. Tarii jaallattee miidhamuu dandeessi. Tarii immoo leevelii ishee namarra hirtuun hin dalagadhaan hin jijjiiramaa kaayyoo qabaachuu malti. Yookaan immoo ummati namni tokko sin jaaladde deefonneen kennamicha abbanamuu dhiisuu mala. Namoonni gaaffii akkasii gaafatanii oonne dhamma namni tokko akka kiyyatti namni ka'ee sin jaaladha naan jedheennan namicha irraa jaalallee na qabuu dhiisuu danda'ana. Kanaaf amma ziifoollee ta'uu mucaallee ta'uu saayikooloojii barsiisaa saayikooloojii barbaada ijoollee kana oliif fidanii. Ati garuu yeroo akka dubara shanan gibee taate namni beekaa garuu gaaffiidha. Laa jechuun namni baay'een hin beeku garuu. ajaa'ibuma qabani bara. Mate siapa? Wah Ibrahim betul. Ibrahim juga mana waan inni siif na hawweef hin beeku baay'ee tokko si jaalatan itti fakkaata. Asitti hin beekin guyyaa meeqa cinqamaa ture jechuudha. Wala Ibrahim baay'ee. Anu kubang ka bola. Akan so jenazah dari kubang ka. Wala na wala na sa atin. Kali baka. Kali yung isa salvi nan salva da ya to gani to kunan jare ko. Dia so benda gitu. Aruza kezan konkolata sini kala. Akan go macho kan jon. Kuskumbure way malif bilbilan kastu gurba. Si wanyu sana barbadu kan. Illol taisayu erbe. Ani si dabadabe si tuidam. Man go tenne sifta gurba enyot. Akakan ko danya mana murtidi.